waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu jechuudha. Dhugaa waaqayyo dubbachuudhaa fi carraan akkasiin argamu jechuudha. Karaa muca'oo kanaa goree haadhaaf dabarsee jechuudha. Dhugaa waaqayyo dhugaa dubbachuu fi garaa isheetu qulqulluudha jechuudha. Garaa isheetu qulqulluudha. Kanaaf waaqayyo bichaan baga ishee gargaaree dhugaa waaqayyo jechuudha. Tole ashamaa harka fuunee akkamitti hordoftoota suufan gindootuu fi bakka jirtanitti nagaa faraara waaqayyo isiniif haa baay'atu kan jirtu hordoftoota tokko nagaa keessanii ani nagaa kootii nagaa na bira jiru akkasuma bira jirus abdii guddaan qaba. Tole warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warri maatii koomaa akkuma kaleessa koomentii naa kennaa na jajjabeessaa turtan galata guddaa na biraa qabdu ammas jajjabinni keessanitti haa bahuu na barbaachisa isiniin jedha. Egaa har'amoo viidiyoo kan biraatii walitti deebinee jirra. Dhuma sagantaa keenyaatti na duukaa bu'aa isiniin jedha. Tole egaa maallan jettanii gaafachuu dandeessu jechuudha. Suuricha gaafa ilaalan wanta sargii wayiin wanni wayii fakkaachuu danda'a jechuudha. Garuu waan baay'ee namatti toludha. Kanan isiniif qabadhe jechuudha. Tole suuraan asirratti argitan kana jechuudha. Namoonni baay'een suuraa kana maalidha inni abbaa manaadha moo abbaa manaa fi haadha manaadha moo maalidha mucaan kun silaa ijoolleedha jedhamee wantoota baay'eetu ture jechuudha. Mucaan kun silaa ijoolleedha maal taanaan waan akkasii uffatte minaan jedhameetiin jechuudha. Egaa yeroo tokko miidhamuun kee gaarummaadhaaf miidhamuu keetiif gadduun qabdu jechuudha. Miidhamuun kee gaarummaadhaaf jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaada seetan jireenya keenya keessatti yoo miidhamnes maaf miidhamne jennee of gaafachuu hin qabnu jechuudha. Miidhamuun keenya har'a jireenya keenya boruuf wanta gaarii ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ni itti dhaggeeffata guys. Kanaaf maal isin jechuu barbaade suuraa asirratti mul'ataa jiru kana jechuudha. Muca'oo keenya yookiin ijoollee Itoophiyaatu dahee jechuudha. Muca'oo kana deesseetu dura haala kamiin akka ishee hojiirra rakkachaa turte gaarii beeknu. Mucaan kun dhalattee ji'a sagalitti haati mucaa kanaa fudhatteetu mana namicha kanaa wayiin isa mucaa faana suura irratti argamaa jiru kana galtee jechuudha. Achiin gaafa isheen achi galtu achitti akkuma daa'ima isaaniitti ofitti qabanii dhala isaaniirraa osoo addaan baafne akka daa'ima isaaniitti guddisaanii turan jechuudha. Akka daa'ima isaaniitti jechuudha. Haadha garuu akka hojjettuutti hojjechaa turte. Mucaa garuu wanta ishee barbaachisu uffatas nyaata wanta daa'ima tokko barbaachisu maal hunduma isheedhaaf hojjechaa turan jechuudha. Hunduma isheedhaaf gochaa turan jechuudha. Achi mucaa kanaaf kan hundumaa isheedhaaf godhaniitu gaafa kaanii mucaan kun jabaachaa deemtee haati garuu akkuma hojjettuutti jechuudha mana sun keessa teesse jechuudha. Haati akkuma hojjettuutti daa'imni kun garuu afaan isaaniitti kan isheen dubbattu achi keessa akka dhaluma isaaniitti ilaalu malee guyyaa tokko kan hojjettuutti jedhanii akka dhala isaanii irraa adda baasanii ilaalanii hin beekan jechuudha. Dhugaa carraan akkasiin argamu jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu garuu jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu. Egaa haati akkamitti akka isheen deesse hin beekamu. Wayiin osoo egaa jira. Nuti shamarroonni biyya Arabaa jirru rakkoo hedduutu jira. Rakkoo hedduu jechuudha. Waaqayyo keessa nama haa dabarsu malee akkamitti akka isheen miidhamteetti wanni jette gaashiitu beeka kunoo waaqayyo karaa mucaa ishee dhalatte kanaa goree isheedhaaf immoo dabarsee jechuudha. Rakkina hedduudha dabarteeti ta'a. Kanaaf dhugaa waaqayyo dubbisuudhaaf waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha guys. Hin argamu carraan akka kanaa dhugaa dubbachuuf hin argamu sirumaa jechuudha. Amma mucaan kun waggaa kutaa 4 barachaa jirti jechuudha. Kutaa 4 barachaa jirti. Gini daa'imummaa isheerraa kaasteetu shoortii viidiyoo hojjechaa turte jechuudha. Namicha kana faana viidiyoo tiiktookii wantoota garaagaraa hojjechaa turte. Viidiyoon ishee fi viidiyoon namicha kanaa baay'ee jechuudha. Baaraalii kaasuudhaaf sirriitti ilaalama jechuudha. Namoota hedduutu daawwata jechuudha. Iddoo baay'ee deemanii intarbuu ta'aniiru jechuudha. Intarbuu baay'ee ta'aniiru akka miidiyaa irratti dubbataa jiranitti jechuudha. Iddoo baay'eetti intarbuu ta'aniiru baay'ee gobazii turte jechuudha mucaayittiin. Garuu kunoo mucaayittiidhaaf illee lammummaa biyya afaan isheen dubbattu kan biyya kanaa lammummaa biyya kanaa sittis dhalatte waan taateef lammummaa biyya kanaallee isheedhaa baasanii barumsa isheellee ishee gashanii barumsa. Baay'ee biyya kanatti
namoonni dhirsaaf niitii ta'anii jechuudha. Namoonni keenya Itoophiyaarraa dhufanii asitti daa'ima godhatanii dhirsaaf niitii ta'anuu daa'ima iddoo kanatti barsiifachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Yoo eeyyama biyya kanaa qabaatte irraan kan hafe baay'ee ulfaataadha. Amma baay'ee isaanii hin arginaanii yoo dhala godhatanii gaafa ijoolleen isaanii mana barumsaadhaaf geesse gara Itoophiyaatti ergu malee baay'een isaanii asitti hin barsiisan. Maaliif barsiisuu jibbanii osoo ta'anii carricha argatan. Carraa asitti barsiisuu hin argatan jechuudha. Seerri biyya kanaa baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf. Seeronni biyyoota arabaa baay'ee ulfaatudha jechuudha. Kanuu ishee kana garuu waaqayyo ishee gargaaree manichuma keessatti akka abbaatti akka haadhaatti bakka bu'anii fi kun mucaan kun har'a barumsa isheellee barachaa jirti jechuudha. Kutaa afurii baradha jettee. Innaa viidiyoo kanarratti immoo namoonni baay'een suura isaan ka'an kanarratti maalidha isaanii mucaan kun xiqqoodha. Mucaa xiqqoo kanaa fuudhee hin guddisaa jira moo maaliif suura akkasii wajjin ka'ee minaamin jedhamee ani koomentii jala deemee dubbisaa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuun gaafa viidiyoo tokko argu koomentii dubbisuun dhaqanii nafa nafa jechuudha. Baay'ee isaanii akka jechaanii ture jechuudha. Maalidha inni hin fuudhe moo maaluma jirani. Sababii kanaaf iyyuu sababii suura kana ka'aniif baaraaleen isaanii baay'ee ol ka'ee ture jechuudha. Viidiyoon isaanii baay'ee ilaalamee ture jechuudha. Ani ishiin uffata kana uffattee isa faana suura kaateettuuni sababni isaa sargii jira. Sargii obboleettii isaati jechuudha. Sargii obboleettii namichaatu jira. Sababii sargii obboleettii namicha suniif daa'ima isaa wajjiniin dhaluma isaa wajjin uffattoota biteef jechuudha. Namoonni biyya kana gaafa sargii osoo hin taane sun jedhanii gaafa wanna ta'e qabanii jechuudha. Daarri isaan uffatanii irra caalaan daara sargii fakkaata dhugaa dubbachuuf baay'een keessan hin beektu jechuudha. Ijoolleen isaanii uffatoota beelloo fakkaatan kan isaan uffatan beelloo isaanii uffata sargii fakkaatu baay'inaan ijoollee isaanii kan uffatan jechuudha. Sababii kanaaf mucaan kunillee gaafa sargii obboleettii isaa waan ta'eef uffatanii suura kana ka'anii jechuudha. Sababii kanaaf namoonni baay'een fuudhee kana guddifatamu maalidha jedhanii koomentii jalatti barreessaa turan jechuudha. Sababii suura kanarraan kan ka'e kan baaraalee isaanii baay'ee ol ka'e jechuudha. Innaa kanaaf akka ishiin mucaan kun yeroo baay'ee intarviyuu taatu taasifame jechuudha. Sababii kanarraan kan ka'e jechuudha. Innaa mucaan kun achitti guddattee inni akka abbaatti akka haadhaatti mana sun keessatti waan hundumaa ishee gargaaranii ishee barsiisaa jiru jechuudha. Innaa uffanni suni sargii wayiin fuudhaaf wanni osoo hin taane sargii obboleettii isaatii uffatte sababii kanaaf jechuudha. Innaa dhugaa waaqayyoo dubbachuuf wanta baay'ee nama gammachiisuu fi wanta baay'ee bakka kana jedhamuu hin dandeenyedha jechuudha. Nama keenya keessa akkuma namni gaariin jiru dabaan jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma namni gaariin jiru dabaan jira. Amma garuu tokkuma arginaanii. Fakkeenya amma gaafa dubartiin mana suniitti iddoo biraatti illee ulfooftee mana sun keessatti illee dhiyoo deesse si gargaaru. Si gargaaru malee carraa akkasii siin kennan. Carraa akkasitti mana barumsaa si gashanii si barsiisuu akka dhala isaaniitti si ilaalu siin kennan. Yoo barbaadan baay'ee isaaniitu iyyuu baasee ari'aayyuu turan garuu baay'een isaanii ofumatti qabanii amma gaafa isheen xiqqoo jabeeffattee wayiin immoo da'umsa fa'aa namniidhaaf amma safaruma kanaatti kan ani beeku jechuudha. Iddoo isaaniitti deessee jechuudha. Iddoo isaaniitti deesseetu guyyaa 5 bulteetu baatee deemti jechuudha. Inni xiqqootu natti himanaa jechuudha. Unuma gararraa jiru jechuudha. Unuma bukkee jiru baay'ee nurraa fagoo miti. Deessee guyyaa 5 bulteetu baatee deemti jechuudha. Innaa haala kana si gargaaruu danda'u malee carraa akka kanaatti sin gargaaran jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi sin gargaaranii carraa akka kanaatti jechuudha. Innaa baay'ee ayyaantu taate dhugaa dubbachuuf haadha mucittiitu baay'ee ayyaantu ta'e jechuudha. Egaa kanaan boodatti mucaan kun carraa ishee hin qabdu carraa gara Itoophiyaa manaamee deemuu sun taate lammii biyya kanaati asitti barumsa ishee xumurtee amma gaafa isaanii gahee bakka nurraa bahaa wayiin of dandeessanitti mana mataa keessanii godhadhaa amma jedhanitti ishee haatis deemuu hin dandeessu mucaanis deemuu hin dandeessu jechuudha. Isheen haati ammas taanaan akkuma hojjetuutti ilaalamti garuu haa ta'uyyuu malee ishiin akkamitti of ilaalti akka dhala isaanii mucaa hangafaatti of ilaalti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf isaanis immoo akkuma isaan akka dhala isaanii mucaa hangafaatti ilaalu jechuudha. Akkasitti gargaaruun isaanii dhugaa waaqeffata. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba.
Amma Waaqayyo carraa akkasii namaaf haa kennu warroota haala rakkinaatiin rakkina garaagaraatiin namaan gudeedamurraan kan ka'e mana madaamii keessaa waliif ta'urraan kan ka'e mana madaamii keessatti illee dhiirota baay'eetu baalageedha. Achi keessatti illee ijoollee baay'een ulfaatanii kan bahan jiru. Waaqayyo warroota karaa malee waan akkasii otoo boohanii itoo hiqqifatanii humnaan waan akkasii isaan irratti ta'e irratti Waaqayyo carraa akkasii isaaniif haa buusu jenna dhugaa dubbachuu fi Waaqayyo yoo nama gargaare malee hin ulfaatu jechuudha. Baay'ee ulfaata biyya kanatti dahanii guddisuun baay'ee ulfaata. Dahanii guddisuun miti mataa ofiifuu baay'ee ulfaata jechuudha. Haala daa'imaa ta'uun illee haa fuutu jechuudha. Kanaan isiniin jedha. Dhugaa Waaqayyo baay'ee tokko gammadee jira. Baay'ee na ajaa'ibsiifadhe jechuudha. Namicha kana baay'ee na ajaa'ibsiifadhe dhugaa Waaqa jiraata. Dhugaa. Kana ture kanaaf beelloon illee kan uffatame isinii jechuun barbaada. Maamiloota koo waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa viidiyoo biraan hamma walitti deebinutti turtii gaarii nagaa baadhaa. Shaloom baay'ee baay'ee.